amma deebii namoota hedduu qoqqoo keessa tokko bishaan makana yuutuu guddattabee kan laaffatee jira manguddoon kunuun keessa jiru deebii akka guyyaa sadaffaadha kana hundayyuu wanni nu kana gooneef rakkootuma biraatiin qabnu rakkoo uummata Itoophiyaa keessatti rakkinni kan nurratti hojjetame mootummaan kan biyya biraa hunduu fudhatee galeera uummata isaa Yaman galeera Paakistaan galeera nu qofatiyya cuuchaa nurratti geggeeffamee asitti yoo nuti waan tokko dubbanne afaan jaraatiin saree nu jedhee nu arrabsu yoo nuti waa dubbanne dubbachuu hin dandeenyu mirga hin qabnu asitti miidhaa keessa jirra namoonni nu argaa jirtan kun hundi keessanuu kan rabbiin sagalee keenya isin biraan ga'e sheer gootanii akka waliin nu geessanu waliin nu dabarsa kanaafuu jennaan uummanna keessa jiru adda kunumtumtinuu dafqa ofirraan xuruursee waan nu kayyabni duraa cufamee gubaa keessa jirra yeroo tokkoof immoo namni daqiiqaa tokkoof gubaa mitiiti gizee ammaa dhukkubaa wal qabee jira namni qaamaa walitti ta'uwaa dhukkuba walitti dabarsee miidhaa keessa jirra adara ammeen nu argitan sheer walii godhaa waliif dabarsa biyyattis nu iyyadha ummata biyyattis nu iyya asittis immoo akka hin baasin kun itti nuuf laaluuf wanti keessa nama walii erga assalaamu alaykum waan keessa jiru hin qabnu jireenya gadadoo keessa jirra kun simintoo tanarra rafna uffata hin qabnu waa takka uffata keenya lalu rafa caasa waan qabnu shakki hin seenanne sabiraamoo nu seen akka wal nu dhageessiftan isinirraa qabnaanda assalaamu alaykum akkasii hagatti namnummaan muraasni keessa jirtani bakka jirtanii keessa erga tana booda rabbiin illee nu kadha afaanuma beeytaniin jechuun namni as keessa jiru Tigiree jira, Amaara jira, Oromoo jira, Sumaalee jira, Afaarii jira. Kana hunda keessa nama Itoophiyaa ta'e qofa as keessa rakkatu. Namni Paakistaanii jira, Yamanii jira, Masrii maali kunniin ajnabiin kun guutuun nu biraa yaafamee dhufame Itoophiyaa wanni ta'e qofa as keessa wali. Nuti maan hunbaastan jennee yoo nu gaafannu isin mootummaan keessan isin fedhu eessa isin geessina mootummaan keessan nurraa isin fudhachuu dide waan ta'eef wanni nu isin goonu jiru hoo jiraatan jiraadha dhumtan dhumaa jedhanii arratti burtee nu himan jechuudha. Erga sirraa macarraa biraan qabnu nuti yoo amma rabbi isin laaffiseen waliin dabarsaati rabbiin nu kadhaa ta'anii nama xiqqoo nama afaan qabu biraan gahaati akka sagalee nu ta'an keessaa walii ergaa keessaa warra yani dhageetti gugurdaa qabanii warra wanni gugurdaa qaban keessaan ergaate akkasii ta'anii du'aa nu godha du'aa nu bira dhaabadha maal jettan. يا أخي ربي سودان أتي أقوى بيك أمتون لبينا يتوقع كيسات ورونا إبش شكون قولي تبلي تبلي تشكمي تاو تراني أقوى قرطان شيء ولي قدا يا رمان رونا يدبر ساجد ولي شيء ولي دبر ساجد أكاسي قالتهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا أمن كيسان إرقاتي أكاسي تاني